Baga nagaan gara lammii diijitaal iskiil dhuftan viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkuma waadaa isiniif galee yuutuub akkamiin banatan kan jedhu paartii waan qabadhee isinii dhufeen jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun haa eegallu. Jalqaba irratti gara yuutuub aappii bilbila keessan irra jiru ni tuqxu. Erga tuqxanii booddee gara kanaatti isin fudhata. Kunoo gara loogoo yookaan immoo yuutuuba duraan bantaniitti isin geessa. Ergasii seetiingii irra keessaa jirtu bakka xiyyaansi hin agarsiisne tuqxu. Erga kana gootaniin booddee switch or manage account kan jedhu bakka xiyyaansi hin agarsiisaa jiru kana al tokko ni tuqxu. Ergasii kunoo akkasittiin yuutuubii isin bilbila keessan irraa isin qabdan isin fida. Kunoo fakkeenyaaf lammiimaan kan jedhu imeelii kanaan no channel jedha banamee hin jiru waan ta'eef kanaan channelii create godhee isinitti agarsiisa. Kanaafuu imeelii bilbila keessan irra jirtan akka kanaatti isiniif fida. Isa keessaa kan ittiin banachuu barbaadan ni tuqxu. Akkamitti imeelii akka banatan immoo viidiyoo kana irra hojjedhee jira waan ta'eedhaaf isa ilaala. Kunoo amma gaafan imeelii ittiin chaanaaliin hin banamne sana tuqu gara kanaatti na geessa. Ammallee yuutuub chaanaalii hin bananne kanaafiyyuu jalaan bakka yuu jedhu irra yeroon tuqu kunoo lammiimaan kan jedhu naaf fida. Jalatti create a channel kan jedhu barreeffamni ni jira. Al tokko irratti bakka xiyyaansi hin agarsiisaa jiru kan ni cuqaastu. Erga isa cuqaastanii booddee gara fuulduraatti isin fudhata. Kunoo amma bakka kana isinii fida. Picture change your photo or take new one jedha. Name jedha, handle jedha. Kana keessa inni irra keessa footoo jijjiiruu yoo barbaadan jedha. Ani amma fakkeenyaaf maqaa chaanaalii lammii mamaaniitiin haa ta'u isinitti agarsiisu waan ta'eef lakkoon ga'u handle. Handilii inni kun baay'ee murteessaa kan namoonni ittiin isin argachuu danda'an waan ta'eedhaaf waa'ee yuutuub chaanaalii keessanii irratti barreessitu. Ani amma fakkeenyaaf barnoota afaan Oromoo jedheen nan barreessa. Isinis waa'ee yuutuubii keessanii kan ibsu handilii keessanii irratti ni barreeffattu. Isa booddee mallattoo tiik raayitii yoo isinii fide bakka amma naaf fidee jira waan ta'eedhaaf raayit bakka hedduu yookaan immoo seefii sana nan tuqa. Ergan seef tuqee booddee jalaan piikcharii irra keessaa jijjiirachuu dandeessu. Create channel kan jettu jalarra jirti. Al tokko ishee irra cuqaasa. Kunoo amma naaf banamee jira jechuudha. Kana booda asirratti upload viidiyoo gochuu akkasumallee wantoota garaagaraa gochuun ni danda'ama. Amma mee akka yuutuubiin kun baname bakka searchii irra tuqeen isin agarsiisa. Bakka searchii irratti maqaa lammii diijitaal iskiil jedhu searchii godheen isin agarsiisa. Lammii diijitaal iskiil. Waaw kunoo naaf deetii jira. Akkasitti sabiskiraayib illee ittiin godhe sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatiina. Viidiyoo paartii 2 keessatti waa'ee yuutuub isa banne kana akkamittiin akka seetiingii sirreeffannu karaa kiroom biroozerii seenne seetiingiiwwan isaa akka sirreeffannu isinii qabadheen nan dhufa. Hangasitti yuutuub chaanaalii keessan kiriit godhadhaa. Viidiyoo isin agarsiise kanaani viidiyoo kanarraa akka waa baratan abdiin qaba. Laayik sheer sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo paartii 2 sirreeffama seetiingii yuutuubii kan jedhu qabadhee isiniif hin dhufa. Hangasitti nagaa naaf ta'a. Baay'ee.